Kuma Kenyan, mootummaan tun laaftu ummanni Oromoo garuu cima. Yeroo dorgommiisaan jawar filannoo seenee jiraan nu moo'a jedhanii hedduu takka jarjaraatiin turanii ate. Qonna ofiitiin nama safartii rakkoon isiisanii. Qonna ofiitiin nama safartii malee ka qabsoofnu Mararaa filachiisuuf, Jawaar filachiisuuf, Daawud filachiisuuf, Kamaal filachiisuuf miti. Kan qabsoofnu mootummaan Oromoof Oromiyaa, mootummaan Itoophiyaa ummataan filame akka ijaaramuufi. Abbaan fedhe keessaa hafuu, abbaan fedhe sababa meeqa tuulanii hambisanii hidhaa jiruu minama. Nama baay'ee barka hidhan akka filannoo keessatti hin dorgomneef. Nulle ajjeesuu danda'an. Waan tokko garuu uummata Oromootiif kana hunda qophinu. We're ready. Ka hidhamuufis, ka seera sawasatanii hambisaniif, ka hidhaniifis we have backup plan. Oppiidiyoon uummata nurratti kakaasaa siin jetti maal goota irratti kakaaftati? Dhimmi haaromsaa wal qabate. Haaromsa maal haasofna moofaa hojjirti jarri. Ani isinitti hin kijibu. Obsaa isiniin jechaan tureemi. Obsaa isiniin jechaan tureemi. Haaromsi kun isinitti gadi bu'aa jechaan tureemi. Gadi bu'aan jiru isinitti hin kijibu. Waajjirri ODP deebi'ee moofa'ee oppidiyoo ta'ee jira. Yeroo fi gubanii yeroo guddinni biyya kana gubuunis hin barbaachisu. Kanumaan dubbii keenya dhaga'anii fedhii uummata bal'aa dhaga'anii onna ofii hammeen onna kee jirsan qulqulleessanii gara biyyaatti yoo ta'u nagaan galanii gaarii ammallee nagaan galaa. Harri bu'ee nu sobanii asiin garuu mootummaan haaruma kanaan beekuu jedha. Kanaafuu amanee hin galuu jedheeti kan gaafsan murteesse. Kanaaf shira guddaa Boorana gaafa dhayne maallaqa kafalanii warri achi jiru meeqa fiddee dhufteeraan jenna. Waraanni akka hin galle ammana kafalameera ati hoo galchuuf meeqa kafaluu dhufte. Sadarkaa ammanatti deeman. Araarri akka bu'u waan hin barbaadiniif. Warra akkamiiti? Tokko Oromoon nagaa akka argatu kan warra hin barbaanne jira. Lammaffaa waan ammaa sana fiduuf deeman yeroo san dubbachaa sin turan yaada yoo yaadatte. Wanni jarri kun nageenyi kun akka hin buune waraanni kun nagaan galee akka jiraatu hin goone. Baay'ee nagaan galuu qofa miti. Itti aanaa marroo gurbaa diinaraas jedhamu. Ka nuti galchine bushooftutti ajjeesanii bar humna poolisiitiin. Nama nagaa eegumsa mootummaa jala jiru humna mootummaatiin ajjeesanii bar. Waraana bakka adda addaati gale meeqantamtu hidhaa jira. Araarri akka hin buune humna hin barbaanne jira kana. Maaliif? Sababatti fayyadamanii adda bilisummaa Oromoo paartilee kaanis geemii keessaa baasuudhaaf. Maaliif namni waan beekuudha. Waanuma mallasaan faan 91-92 godhan san riipilee godhuu barbaadanitti malee. Jawwee mootummaan kun deemetanii waa jaal goolicha abaawo keessa tureenni wanti inni deemee fuudheef maal jettee yaadda? Waan isaan nyaateef naan galle waan isaan hin galchine keessa galanii murtoo humni waraanaa kibbaa fudhatan fakkeenyummaa isaa fudhachuun kanneen gara ummataatti deebi'uu barbaadan mootummaan naannoo Oromiyaa karaa dheeraa deemee simachuuf qophiidhas jedhan obbo Geetaachoo. Kaleessa uummata Oromoo kan ajjeese, kaleessa uummata Oromoo kan qaama hir'ise, kaleessa uummata Oromoo kan darareef qeedhaa kan balleesse har'allee deebinee waliin qabsoofna jettanii yaadaa jirtanis yoo jiraattan ammas akka kaleessa mootummaan naannoo Oromiyaa karaa nagaatiin biyyatti deebitanii naannoo keessanitti uummata keessanitti deebitanii ummata keessan ofitti araarsitanii ummati keessanis isiniin araaramuudhaaf ummata qophee qabu waan ta'eef qabsoo karaa nagaa akka itti fuftan ammallee irra deebinee waamicha gochuu. Miidiyaan keessaniif ka warra shariikan keessanii baay'ee saniin fayyadama olola barbaaddan maqaan nu balleessa itti deema halaali kun rakkoon qabu. Karaa ture hin dhabnu caasaa mootummaa harkaa qabdanii caasaa mootummaa saniin akka barbaadaniif nama hawwadha sochoosa advantage qaban kun mata advantage qabdan uma mallaqa qabdan caasaa mootummaa harkaa qabdan miidiyaa adda tokko immoo maallaqaan sobanii bakka adda addaa irraa fidanii eegas immoo maallaqa sanis kafaluu fi dadhabanii waldhabdeen jidduutti uumamtee kaan ajjeesuu kaan muuxannoo kijibaa maallaqa kafalee barreessifatu osoo hin ta'in ragaa dhugaa dhiheeffatu araddarra hamma olitti waan kana manuufi kana malee yeroo kun yeroo biyyi kun
biyyi keennin humni biraa kan maqaa addaatiin uf baasee biyyi kana gara waraanaatti geessaa jiru waan horateef yeroo kan keessatti ammoo nu takka ilmaan Oromoo taane yeroo haala kana kan keessatti Oromoo waliin hojjechuu dadhabuun qaaniidha, fafaadha. Qabsichis yaadaaf fedhii deemuun hin barbaachisu. Anuu akka cimanii waliin deeman ture hawwiin kiyya. Durumarraan keessa ture akkan siin jedhu. Nan yaadadha yeroo dura waan kana keessatti walii godhe nama wayiitu naa bilbile. Paartiin adda addaa biyyatti galaa jira. Adda bilisummaa Oromoo hin galle. Muummichi ministeeraa dhaqee hin galtan jedhee achumaan jalaa bade. Maal wayyaa jedhee namni wayii naa bilbile. Bilbilaan an dubbii kana keessan seenuun jedheen. Seenuu qabdaa. Yoo yaadatte dabbidoollotti namni dudu'aa ture yeroo sanitti. Deettuun takka fa'aa waggaa Daawudaaf deettu baajaaji irratti ajjeesan. Baay'ee yeroo imooshinaal ta'e keessa naa bilbilee namni sun. Bilbila fuudheen obbo Daawudii bilbile. Itti iyyee maal godheen haga tokko amansiisutti geesse. San booda asitti hin bilbilee hogganoota as jiran wajji haasofne. Tan biraa kan hin yaadadhu yeroo Abiyyiif Lammaan Minisootaa dhufan eerpoortii irraa hanga hoteelatti nagaa wal gaafachuutti aansee kan dura waliin haasofne akkamitti dhimma abaa'oo kana bifa nagaan dhumnaaf hinnaadha. Maaliif dhimma Daawudii fi Abiyyii miti kun abaa'oon seenaa Oromooti. It's the embodiment of Oromo history. Madaa baay'ee jira. Madaa san hunda fayyisuudhaaf dhimma abaa'oo kana nagaan bifa gaariidhaan goolabuun fuulduree Oromiyaatiif fuulduree biyya kanaatiif barbaachisaa jedhee waan hin amanaa ture. Lammaffaa obboleeyyan keenya kun aangoo qabatan continuity aangoodhaa mirkaneessuudhaaf. jawar mohamed Itoophiyaan harkaadii jedhanii yoo hedduu waan kan dubbatan akkamitti harkaadii Itoophiyaa osoo qabanii biraa baqatanii irbaata qurxummii ta'uu osoo hin taane qabeenya irratti abbaa ta'uu barbaadan. Itoophiyummaa kijibaa eenyummaa sabaaf sablammootaa hin calaqqifne san keessatti haqaaramnee micciiramnee hafuu osoo hin taane Itoophiyummaa Oromummaan keessatti calaqqiftu, Somaalummaan keessatti calaqqiftu, Walaayitaan keessatti calaqqisu. Ta sabaaf sablammoonni keessatti calaqqisan Itoophiyummaa waloodha. Itoophiyummaa Minilik ol kaaftee faarsaa aanolee waakkattu kitaaba keessaa baaftu osoo hin ta'in Itoophiyummaa nama nyaata bineensa akka mangistuu uummata fixaa ture san akka gootaatti faarsitee kaarramaarra irratti yaadannoo isaa dhaabuu barbaaddu osoo hin ta'in miidhaa ajjeechaa duguggaa sanyii Somaalota irratti godhame san dhugaa galchitee Somaalonni qe'ee isaanii irratti ufiin uf bulchaa Itoophiyaa keessa. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jaalala aangoorraa kan ka'e teessoo yookiin barcuma harkaan qabee gadi hin dhiisu oduma taa'u achirra mugaa sa'aatii hirriballee achirraan ka'u jedhan akkamitti irratti maali? Oromiyaan mootummaa filameen bulti. Jawar filamuu dhabuu danda'a, Maraaraan filamuu dhabuu danda'a, Ibsaan filamuu dhabuu danda'a, doesn't matter. Maal filamuuf qabsoofne nu aangoof hin qabsoofne. Uummata keenya aangeessuudhaaf, dhugaa uummata keenyaa galchuudhaaf, warra aangoo malee kaayyoo biraa hin qabne, warra barcumaa malee dachi isiin irra teessisan hin beeyne, warra barcumaa malee aarsaa wareegama waggaa 50 uummanni kun itti kafale hin beeyne. Yeroo ammaa kanatti mootummaan ammaa kun maallaqaan hawaasa kana burjaajessaa jira. Jireenya itti qaalessee jireenyi qaala'ee jira. Akkas maallaqaan bibbitaa jira. Dinagdee dhufaa jira. Kuni siyaasaa hawaasummaa dinagdee akka jirutti ziiroon baay'isaa kan waan deemaa jiru beeki. Kana biyyi tun yeroo ammaatitti fuulleffannaan isii waan akkasii Jawwee ko paaspoortii Ameerikaa sammaa kennite. Lammii biyya alaa ta'ee akkamitti poolitikaa biyya kanaa boorcaa jedhan. Namoota filannootti hoggaan seenuu hedduu lammummaa manan deebisaa hidheetiin uummatatti hime. Lammii biyya alaa ta'uu isaan akka hime dhoo isaan hin jiru. Kan kee kan erga ajjechaan sirratti raawwatamuuf deebi booda galchite jedhan maaliif galchite maaf hin dhiisin? Lammii biyya alaa ta'uu isaan akka hime dhoo isaan hin jiru. Nan deebisaa jedhe.
dhaqee Ameerikaa dhaqee waan irraa eegamu fixadheen deebi'e. Akkan deebi'een embasii Ameerikaa beellama qabadhee dhaqee paaspoortii kiyya deebisee loss of nationality kan jedhus naa kennan. Akka nama yaadutti maal sitti fakkaata rakkoon? Dura lammummaa hin dhiisuu hin sodaataa jedhanii yaadaa turan. Beekta namni miizaan ofiirra taa'udha si kaaya. Ofii sodaattu waan ta'aniif. Qabsoon tun maal akka taate, qabsoon tun eenyufaa nyaattee aarsaa akkamiin akka geette as geesse waan hin beekneef. Akkuma ofiitti nama miizaanan beekta. Irra laalullee hin ta'u. Dhiisuun sobaa jedhan. Kana barbareessallee turanii. Okay. Dhiisuu hoggaan murteessu immoo yaadni isaanii maal ture? Warra Ameerikaa kana asiinis kadhannee asiinis dhiibbaa irratti goonee maal goonee dafanii akka hin finneef ji'a waggaa tokko akka jalaa fageessan paaspoortii deebisuu fi lammummaa dhiisuu jedhanitti yaalan. Ameerikaan biyya seeraa malee biyya shiraatii miti. Konsekwensii isaanii waan beekaniif yeroo gabaabaa keessatti kiliraansii dhibbatti naa kennan. Seerri biyyana wanni gaafatu biyya kana deebitee jiraachuu, biyya kana deebi'ee jiraachuu kiyya ummata hunda beekaa ragaa wajjiin wal qabsiisee. Wanni lammataa gaafatu lammummaa biyya alaa deebisuu, lammummaa biyya alaa deebisuu kiyya paaspoortii deebisuu qofa osoo hin tahin deebisee lammummaan Ameerikaa narraa mulqamee Ameerikaan homaa narraa akka hin barbaanne kan mirkaneessu loss of nationality certificate Department of State irraa Ameerikaa irraa naa dhufe kana lamaan wal qabsiiseetiin xalayaa wajjiin qaama dhimmi ilaalu immigireeshinii mootummaa Itoophiyaatti galche. Xalayaan amma ka barreeffame akkuma reefu hin jedhu dura hin galchuu hin sobaa ka jedhurraayi. Beektaa tokko akka ofiitti nama laalti. Maal godhanii jiran asitti fakkaatu biyya kana keessatti. Biyya kana beektaa corroqa walloluun kun odoo hafee wayya. Corroqa keessatti walloluun kun odoo hafee wayya beektaa. Taphni corroqa keessaa kun odoo hafee. Maaliif biyya kanatti seera cabsanii nama lammummaa biyya alaa qabuuf paaspoortii kennanii jiran nan beeka. Biyya kana keessatti seera biyya kanaa cabsa. Abaawoon akka biyyatti hin galleef shira xaxaa akka ture eenyuun. Dubbatanii fannifaman. Fannifamuun isaanii maqaan isaanii seenan akka isaan wajjin bare miidiyaa Habashaa keessa ka iyyaa ture baay'eemi. Karra maqaa yaadannu meeqa? Ayyuub Abuukarii fi Abubakar Muusaa garuu yaadan. Gootummaadhaan amanamummaadhaan dhugaa irratti cichanii waan wareegamaniif isaan wareegamaniif maqaan isaanii qabrii ol jiraarra. Warri waa gaafsan garuu Haile Sillaasee jala shururuke, Darbuu jala shururuke, Mallasaa jala shururuke har'a ilmaan isaanii isan maqaa isaanii yaamamuu hin saalfatti. Wareegamni fedhe haa dhufu, aarsaan fedhe haa dhufu dhugaa Oromoo irraa hin jallatina. Dhugaa Oromoo irraa hin jallatina. Eebbisaa addunyaa dhugaa Oromoo waan dubbateef mucaa kichuu harkisanii ajjeesan asitti. Haga har'a wallisaan hundi isaan dhaadata, Oromoon hundi isaan dhaadata. Warra Haile Sillaasee faarsaa oole, Dargii faarsaa oole, lola isaatitti bubbee afuufaa ture, warri Mallasaa jala fiigee deemaa ture, ol je'ee uummata laaluu hin danda'u. Kanaaf waan lubbuun jalaan baatu gubbaan malee ama dhibban jiraanu guddatu ama 50. Kanaa jecha namni sodaatee haga fedhe yoo nyaanne boorciin kiyya irra kanarraa achi guddatu. Wanni dhufu hin jiru. Sodaatanii uduban deebinaa sodaatanii duudunuma jirti. Hin bitaminaa bitamtanis homa. Ati haaromsa isaan fidan kanarratti immoo maal jettaan? Akkoote olaantummaa garee ofii irratti shuumte warra saba ofiitiif qabsaa'u warra dhugaa uummataaf qabsaa'u dhiphoota warra uummata diiguu barbaadu warra shaabiyaan ergamu warra maaliin ergamu jettee osoo nama fixxu osoo nama hiitu isillee irraan olle qaaritee jechuudha. Warri ammaatti somaa waan haaraa fidanii hin jiran. Kaafaawonis abaawonis ONLFs hundumtu dhaaba kaleessa uumamee miti. Biyyaafis yoo taate biyya tanaaf biyyuma Itoophiyaa isaan ittiin dhaadatan ittiin of jajan tanaafis yoo taate
warra of jaju kanaa ol mararaa guddinaatti hojjete. Bilisummaa uummata kanaatiif qabsaa'ee waggaa 9 mana hidhaa keessatti dararame. Sanii as paartii nagaa dhaabe qabsoo godhaa ture. Warra isa abaartuu fi tokkummaa diiga jettee odeessitu kanaa'u hunda isii haahuu poolitikaa yuunivarsiitii keessatti barsiise harka qabee akkatti waa barreessan akkatti waa yaadan kan isaan barsiise isa. Itoophiyaan tokkummaa Itoophiyaatiif dagaagina Itoophiyaatiif hayyoota akka mararaa ol namni hojjete mee gadi haa ba'u bilxiginnaa sana keessa ilaalla. Kanaafi kakuun maqaa Itoophiyaatiin godha waan biraan beekan waanuma abbootiin irree isaan dura godhansan irra deebi'anii isaan illee irsoo mimokkiruu jira tokko jiraani. Sanuma irra deebi'anii ittiin deemuudhaaf wixxifataa jiran malee nuyi kaafaa'uun walqixxummaa sabootaatti amana. Biyya hayxi ummatootaa keessatti eegamte. Ummanni saboonni qe'ee ofiit irratti mootummaa ofii filaniin bulaa heera ofii tumataniin bulaa naannoo ofiit irratti karabbi isaanii kenni irratti qabeenya albuuda bishaan lafa biyyee diinagdee rabbi isaanii kenni irratti saamamuu fi saamsifamuu osoo hin taane osoo qabanii agabuu osoo hin taane osoo qabanii biraa baqatanii irbaata qurxummii ta'uu osoo hin taane qabeenya irratti abbaa ta'uu barbaadan. Itoophiyummaa kijibaa Jawarin yeroo wayyaanee san yeroo hedduu Ameerikatti qabuu fi gara imbaasitti waamaa turanii jetti oduun takka dhugaadha moo soba. Qamaleetu muka koreedhan muka korteeti leenci dhufeet qabumee gabbuu inaasofna jedheen. Jetteen qamu sin tuqu gabbuu inaasofna jedheen. Inaasofnaan waan jiru inaasofnaan kun inaasofnaa fi gabbuun kun waan jiru sin tuquu dana maaltu keessa fideetteen beeyta. Yeroo sani kootto embasiin an jedhan kana biraa yaamne. Yeroo sani immoo jaraa walit jirra. Lakkii kun hin taane jeetiin lammummaa Ameerikaa fudhadhee paaspoortii warra digiriin kaardiin qaban ture. Paaspoortii fudhadhee socho'aa ture. Akkanas dhufuuf murteesseen hogganootaas jira wajjin haasaa turre ajandaa godhatan malee. Viidiyoon amma akka tarka dhooftee jaalgollicha yoo fudhattu kan akkamitti ilaalta? Gaafa nan beeka kanaaf na aarsa bira. Kijibdu beeyta ina fuufti warri amma odeessituuni. Gaafa waraana san galchuudhaaf nagaa buusuudhaaf deemnu warra gaafsan akkamitti nageenyi bu'a. Boorana gaafa dhabne miliyoonaan kafalanii waraanni akka hin galle qondaalonni mootummaa har'a abaa warratti quba qaban kun. Abdii Raggaasaa garuu. Ginnaa yeroo tokko Dr. Maraaraa akka walaalateetti fudhatteeti maal jettaan kanarra? Itoophiyaatiif. Dagaagina Itoophiyaatiif hayyoota akka mararaa ol namni hojjete mee gadi haa ba'u bilxiginnaa sana keessa ilaalla.